Raftoota Oromoo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii tola gaarraan tanaa kiiboordii hedduu namatti tolu kiiboordii hedduu nama gammachiisu yeroo bilbila kenna oliif gad qabnee wantoota garaagaraa WhatsApp Facebook messengeroota garaagaraa wantoota barbaanne gizee barreessinu kiiboordii bareedaa kanaan barreessuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Appilikeeshinii kana argachuudhaaf asuma Chrome keessa dhuftanii maaliifanii barreessitu findjob25.com jettanii erga barreessitan booda haala kanaan salphumatti isinii dhufuu danda'a. Yoona kanatti isinii banee iddoo search baariin kana irratti immoo salphumatti qubee KBD jettanii barreessitan. Kiiboordii hedduu bareedaa qubee afaan Oromootiin isee bareechee osoo dogoggoraan malee nu barreessuuf danda'u nuuf fida. Haala kanaan kunoo suuraa kiiboordichaa argachuu dandeenya. Yeroo tokko suuricha irratti yeroo gadi cuqasne bal'inaan nuuf fida jechuudha. Yeroo suuraa yeroo tokko gadi cuqasne ergasii erga gadi deemuudhaan iddoo install jedhu kana cuqasuudhaan install godhachuu dandeenya. Tola hordoftoota tokko hedduu godhatumaadha like share follow godhuun dagatinaadha. Turtii gaarii.